How to tell time jedha. Yeroo yookiin immoo sa'aatii akkamitti himuu dandeenya jedha. Namni tokko sa'aatii meeqa jedhee sa'aatii irraa yoo si gaafate akkamitti himuu dandeenya kan jedhu ilaaluuf deemna. There are two common ways of telling the time jedha. Karaalee beekamaa sa'aatii itti himuu dandeenyu karaa lamaatu jira. Inni jalqabaa say the hour first and then the minutes jedha. Dura sa'aatii hangana jettee san booddee daqiiqaa hangana jetta jechuudha. Akka afaan Oromoo ta'e sa'aatii takkaa fi daqiiqaa 25 sa'aatii akkanaa fi akkana daqiiqaa jennee maqaa dhoofna. Garuu akka Ingiliffatti haawarii fi miniitii maqaan dhoofnu yeroo himnutti. Fakkeenyaaf sa'aatii 6 fi daqiiqaa 25 yoo ta'e namichi si gaafatu what time is it jedhee si gaafata. It is 6:25 jettee deebistaaf. It is jettee eegaltaa sa'aatiin 6 yoo ta'e 6 dha 25 jettee maqaa dhooftaa jechuudha. Miniitiin maal akka ta'e hin beeka abbaan si gaafatu. Haawariin meeqa akka ta'e akkanumatti hin beekamaa jechuudha. Dirqama jechuun qabnu jecha san. Fakkeenya biraa kan ilaalu ta'e sa'aatii 8 fi daqiiqaa 5 yoo ta'e it is 8:05 jettaa jechuudha. It is 8:05 hin jennu ammas bakka 0dhaa maal fayyadamna? O fayyadamna jechuudha. It is 8:05 hanga daqiiqaa 9 O jechaa deemna jechuudha. Fakkeenyaaf yoo sa'aatii 9 fi daqiiqaa 11 kan ta'u ta'e it is 9:11 jenna jechuudha. Yoo daqiiqaa 10 ta'e it is 9:10 jenna jechuudha. Daqiiqaa 9 yoo ta'e 9 fi daqiiqaa 9 yoo ta'e it is 9:09 jenna jechuudha. 8 fi daqiiqaa 8 yoo ta'e it is 8:08 jechaa deemna jechuudha. Hamma daqiiqaa 9 10 jijjiirama jechuudha. Fakkeenya biraatiin sa'aatii 2 fi daqiiqaa 34 irra yoo geenyu what time is it jedhee gaafataan tokko yoo si gaafate it is 2:34 jennaan jechuudha. It is 2:34